bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroomin kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroomin baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaanna bakka haqti injiraan jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jirama eexamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira eexamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u. manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee tokkoffaa taa'anii ajandaawwan sadii fi raawwii hojii ji'oota 6 ministeera qonnaa dhaggeeffateera. ji'oota 6 darbanitti lafti hektaara miliyoona 30 ol misoomuu ministeerri qonnaa ibseera. Badhaasoo Hayilee Dabalatasaa Qindeessa. manni maree bakka bu'oota uummataa bara hojii arfaffaa walgahii addaa tokkoffaa taa'een ajandaalee sadii fi raawwii hojii ji'oota 6 ministeera qonnaa dhaggeeffateera. manni marichaa qaboo yaa'ii walgahii idilee 16ffaa qoratee sagalee guutuudhaan raggaasiseera. raawwii ji'oota 6 ministeerichaa kan mana marichaaf dhiyeessan ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee oomisha hanga ammaa walitti qabameenis oomishni kuntaala miliyoona 905 argamuu eeran. በግማሽ ዓመቱ በሰብል ሆርቲካልቸርና ጥቅል ልማት በድምሩ 9.5 ሚሊዮን ሄክታር ለማልማት ታቅደው Barakuma lamaaf 16-17 ji'oota 6 keessatti oomisha midhaanii hortiikaalcharii fi jirbirraatiin lafa hektaara miliyoona 29.5 misoomsuuf karoorfamee lafa hektaara miliyoona 30.9 misoomsuun danda'ameera. Oomisha hanga ammaa walitti qabameenis oomishni kuntaalli miliyoona 905 argameera. Walumaa galatti bara oomishaa 2016-17 lafa oomisha midhaanii hortiikaalcharii fi jirbiin misoomerraa lafa hektaara miliyoona 22.3 keessaa lafti hektaarri miliyoona 11 8 kilaastera misoomee. Qonna kilaasteraatiinis qonnaan bultoonni miliyoona 15.1 gaheeraa kan jedhan Dr. Girmaan hojii oomishaa qamadiitiin qonna arfaasaa fi jallisiidhaan lafti hektaara miliyoona 7.5 oomishaan uwwifameera jedhan. የስንዴ ምርት በመኸር 4.41 ሚሊዮን ሄክታርና hojii oomisha qamadiitiin qonna arfaasaatiin lafti hektaarri miliyoona 4.41 kan misoomee fi jallisiin immoo lafti hektaarri 4.1 kan misoome yoo ta'u lafti hektaara miliyoona 7.5 oomishaan uwwifameera. Misooma jallisii hortiikaalchariitiinis bara baajataatti lafa hektaara 841 misoomsuuf karoorfame hanga ammaatti lafa hektaara 759 misoomsuun danda'ameera. Oomisha bunaa irrattis hojiin milkii qabu hojjetamuu eeran. የቡና ማሳ ምርታማነት ማሻሻያ ስራዎችን በማከናወን Barakuma lamaaf 16-17 hojii oomisha bunaa fooyyessuuf hojjetameenis lafa hektaara miliyoona 1.28 misoomsuun ji'oota 6 keessatti oomishni bunaa kuntaala miliyoona 11.4 walitti qabuun danda'ameera. Xaa'oodhaan wal qabatee xaa'oon kuntaalli miliyoona 19.7 naannolee bira dhaqqabuu siman. ከግብዓት አቅርቦት እና ስርጭት አንጻር በ2016-17 ምርት ዘመን dhiyeessii galteetiinis wal qabatee yeroo oomisha arfaasaa gannaa fi jallisiif kan ta'u sanyiin filatamaan kuntaalli miliyoona 1.7 kan dhiyaate yoo ta'u kana keessaa sanyiin filatamaan kuntaalli miliyoona 1.1 raabsameera. Miseensonni mana maree bakka bu'oota ummataatis gaafilee fi yaadota qaban kan kaasan yoo ta'u ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee deebii itti kennaniiru. Hojiin maaddii guutuudhaan hojjetames milkaa'aa ta'uu eeranii ji'oota 6 keessatti aannan litira biliyoona 7 dhiyeessuu dandeenyeerra jedhan. የልማት ትሩፋት ፕሮግራም በተለየ ትኩረት ከሚሰሩ ተግባራት መካከል አንዱ ሲሆን xaa'oodhaan wal qabatees xaa'oon kuntaalli miliyoona 19.7 naannolee bira gaheera. Hojii maaddii guutuudhaanis hojiilee hedduun hojjetameera. Ji'oota 6 keessatti aannan liitira biliyoona 7 oomishuun danda'ameera. Buuphaan biliyoona 4.5 dhiyeessuun kan danda'ame yoo ta'u foon lukkuu toonii 105 dhiyeessuun danda'ameera. Manni marichaa ajandaalee biraatiin liqii dhaabbilee faayinaansii jabeessuuf ooluu fi liqii tajaajila misooma ammayyaaf ooluu erga xiinxalee booda raggaasiseera. Itiyoophiyaan bu'uuraalee misoomaa dijitaalaa ijaaruun misooma dinagdee ariifataa galmeessaa akka jirtu ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xurunaa himaniiru. Mootummaan dinagdee dijitaalaa fayyadamummaa haqa qabeessa lammiilee hundaa mirkaneessuu ijaaraa jiras jedhaniiru. Charinnat Maabiraatu dabalata qaba.
Agarsiisaa fi qorannoon imala tiraansfoormeeshinii dijitaalaa Itoophiyaa irratti fuulleffate godaanbaa saayinsii eegale sirnicha kan eegalchiisan ministeera muummee itti aanaa obbo Tamasgan Xurunaa Itoophiyaan jijjiirama bariirraa eegaltee tarsiimoo dijitaalaa Itoophiyaa 2025 hojiirra oolchuun diinagdee hunda hammatee ijaaruu fi tajaajila mootummaa fooyyessuuf bu'uura murteessoo kaa'uu eegalteetti jedhan mootummaan diinagdee dijitaalaa fayyadamtummaa haqa qabeessa lammiilee ishee hundaa mirkaneessuu ijaaruuf bu'uuraalee murteessoo ta'an babal'isaa jira jedhan. ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጸድቆ ወደ ስራ የገባው በሰኔ ወር 2012 ዓመተ ምህረት ሲሆን ተርሲሞን ዲጂታል ኢትዮጵያ በራ 2025 መነ መሬ ሚኒስትሮታን ረጋይ ገረ ሆጂቲ ከንሴኔ ጂወጠበጂ በራ 2012 ዮተው ከናንስ ጅጅረሞኒ ጋሪ ሄዱን ገልማኒሩ ከሰቱ ገመ ሚሶማ ቡኡራ ጉዲነ ዲጂታላ ሙርቴሶታን ሚሶምሱን ሆጂን ጋሪን ሆጀተሜራ ተርሲሞን ኩን ሆጂር ኦሉ ኢሳን ዱራ ሚሶምኒ ቡኡራ ዲጂታላ ቢየቲ ኬሳ ቱሬ ባይጥቃ ቱሬ በራ 2012 ፈየደማን ኢንተርኔት ኢትዮጵያ ኬሳ ቱሬ ሚሊዮን 17 ሂንጫሉ ቱሬ አመለኮፍሲ ፈየደማ ብሮድባንዲ ሞባይላ ቢየቲ ኬሳ ጅሩ ሚሊዮን 44 ኦል ተኤራ waggoota hojiirra oolmaa tarsiimoo kanaa keessatti tajaajilli faayinaansii dijitaalaa fi kaffaltiin akkasumas daldalli elektirooniksii guddina guddaa akka qabu eeran. በስትራቴጂው የመጀመሪያው ዓመት የዲጂታል ክፍያ አገልግሎት በጣም ዝቅተኛ ደረጃ የነበረ ሲሆን አሁን በዲጂታል ክፍያው የሚንቀሳቀሰው የገንዘብ መጠን በወረቀት ከሚንቀሳቀሰው የገንዘብ መጠን በእጅጉ ላቅ ያለ ነው። waggoota jalqabaa tarsiimoon kun hojiirra oolu eegaletti tajaajilli kaffaltii dijitaalaa sadarkaa gadi aanaarra kan ture yoo ta'u amma hangi maallaqa tajaajila kaffaltii dijitaalaan socho'aa jiru hanga maallaqa waraqataan socho'aa jirurra dachaa hedduun kan caaludha. Gama fayyadamtootaatiin teeleebirrii qofa yoo fudhanne maamiltoota miiliyoona 52 ol horateera. Tajaajila mootummaa dijitaalisuudhaanis ta'e gama gurgurtaa elektirooniksiin guddinni hedduun galmaa'aa jira. dameen dhuunfaa wiirtuuwwan daataa babal'isuu fi gama tajaajila dijitaalaa haaraa dhiyeessuun jalqabbii fi gumaachi isaa dabaleeraa jedhan. Gama biraatiin bu'uuraalee misooma dijitaalaa ijoo tarsiimoo dijitaalaa Itoophiyaa keessatti adda baafaman keessaa eenyummaan dijitaalaa bara 2014 hojiirra oolu eegalee hunda caalaa barbaachisaa ta'uu ibsan. Waggoota darban keessatti wiirtuuwwan galmee 1000 ol banuun lammiileen miiliyoona 11.5 ol galmaa'uu ibsan. Mootummaan mana maree tiraansfoormeeshinii dijitaalaa hundeessuun ce'umsa dijitaalaa milkaa qisaasama qabee hin qaqqabsiifne fayyadamtummaa lammiilee mirkaneessuu fi jijjiirama ariifataa fiduu mirkaneessuuf hojjechaa jira jedhan. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hunda dhageeffata, uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefis seera tume. Seera mukaa mokkonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kalafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhe yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun nama miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e gosa kamiiyyuu ta'e biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraan deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba.